kaka'aa sun kan istiraa sun hafee haqama jedhamu bitamee asrii uffattee zanaa jetti wata rakkaata goote sammuun kiyya na gammada horiin kiyya sirra jira. Qa'aa istiraa achitti qabee maammadoon itti caffaree nyaatee faayida. Anya tadi lamar rakkoo qaba dirqama lama da yeroo fedha tarma takka yeroo fedha waan taateef taraa kakkitiidha sirrinnaa godhi. Ati qabeenya qisaasuu ajaa qabdaasi. Qabeenya qisaasuu fi sargii godhachuun rakkoon qabu sargii alaama addunyaa koo guutuu godhata. Anama tara boodam tokko yeroo fedha filannoon xiyyeessee. Yeroo yuun qabdu fixatte yu maal goota kun abukaalitiin kunoo yu mutallaqa hedduu waliin guuree jaartiitii hedee foto waliin ka'a. Nuti kallattiidhaan wal fuuna ifaan ifatti. Abukaali bar jaartii sadii qabaa maashaallah waysi. La takka tasaahiba kiyya jala gadi dhiise ta'e nu bira kaa'e sun kunoo mucaan booyaa jira onnaa baase jedheetiniin. Wallahi. Dhugaa rabbi kunoo qaata booyaa mucaan suuraa na erge daradara kana jala fudhatteetiniin. Marra koo qaba duwwaa fuudhu erga takka heqe anuu kun anuu jaartuma namaatiin ture jalaa deemee si heeruun hundeemu marra koo qaba adiidha. Maa ati mutallaqa qulqulluu dhaka. Ati mutallaqa qulqulluu dhaka. Na abukaali nama gartee sheekaati jaartii namaa fuudhu. Amma ol bahee booyyuu edaa namatti ko biizii ta'e malee ol baasee irraa dubbatu edda. Narraa dhiise amma tateenyaa kam jettanii gootamuun gootu. Ani waan ati jetti tokko. Ani garuu darasaa tokko achitti naffeeru guyyaa sargii. Maali? Keessattuu Maal balleessaa hojii maali? Oolchee. Naffeeru. Darasaan maal sun gooti? Sheekotiin gurguddoon haa dhuftu darasaan hon dhufnallee sheekotiin. Sheekotiin gurguddoon haa dhuftu. Sheekotiin gurguddoon carraa dhufa yoo dhabanillee karaa iskaapiitiin karaa himotiin viidiyoo kooliidhaan sagantaa keenya irra hirmaatan. Sigalee. Fuula ni dada guyyaa ruusaa fuula ni dada. Ani jaaban jaalladhu akkanuma adii uffatan malee ani jaaban jaalladhu. Fuula yoo hidhattee gaxawaa godhattee shaffanatte kuullee ta'u akkamiin si beekarree? Sikiina yaa rabbi. Kuullee mataa akkamiin si beekan horiinaan jedha barna. Yaa bultiin addii kitteeti ijaaramte. Meeratti maqaa lubbuu? Maal ijaarame nu mutallaqa waliin guuretti ni nuti iyya. Maal jedhu? Dhiisa nama dhiisi. Kamuyyee? Beenoo qalloo takkaratti qaama nama maxxantu akka foostaara san uffadha muballoo san uffadha. Waan dassi jedhe. Ati maal kaayettu suufa garuu suufa gara qabdaa. Tayyib suufa kaatamoo tooba uffattamoo suufa kaayettati tooba wataate malee suufni sirraan bareedu garaa qabda. Waan narraa bareedu an nama gammachiisuuf hin uffadhu. Ani ufumaaf si bichaa gammachiisa. Nama biraan gammachiisuuf hin dalagu. Ati gabaabaadha lakkee haga walitti dubbanna ol taana takka ammoo hin deeman haana keessa walitti haaruu haana naaf fedhi. Tooba uffattamoo suufa uffatta. Laa waan dassi jedhe uffadha. Alas tooba uffatta. Toobarraa bareedda. Maafi mushkila. Qullallee kootu jettu qullama dhufa. Nakki qollaan dhufene. Qollaan dhufen. Faanti gaafa kan ispoortiin dalageessan illee kootu jettu sumaan dhufa. La tooba kaatee akkasatti maashaallah kana taate. Areeda kan kee kana filtee na bira dhaabbatte inshaallah malee la kun taanee miti. La ati waan takkaa namni hin dalagin dalaguuf yoo taate kumtaadhaan sargi godhachuu qaba. Riisa kaa dirqama nama fakkaachuu qabna yeroo hojii dhaggeeffadhu. Wanni godhu dura tooballee namni uffatee jira. Wanni namni uffatin maaliin? Ani namaan adda ta'uu barbaada. Ajaa'ibsiifatamu. Liyyuu waan namni suufa uffatee suufan tooba maali waan namni fuudhin. Yoo kana naafati gaala irratti sargi haa godhannu. Naa gaalaa miti.
Xayyaara qorra isa argiteenyaa san. Kunusa xayyaara qorra. Xayyaarri mustahil waan hin danda'amne fakkaata. Waan danda'amu yookaan bishaan keessatti sarga godhachuu. Bishaan keessa nan godhachaa olaanoo adii sakakamu yeewee maan isaa xayyaara qorra kafigaada gaafanna xayyaara qorra. Abu Khalidi godhate moo Abu Jinni godhate eenyu godhate bishaan keessatti? Xayyaara qorra nalaji kamu ye xayyaara qorra pipi godhi yennaan dirqamay. Bibri yaa xayyaarri. La. Omanutti as kalaawu waan sila malaali mootummoonni xiyyaaraan fuudhuun mala tana dura. Laakiin nuti omanutti as kalaawu waan kalluu waan godhuu dandeenyu yookaan qullaa keenya bishaan keessa sargii godhatu yookaan gaala irratti godhatu yookaan dirree kubbaa miilatitti godhatu. Waan namni hin godhin. Ana kan jiru akka fiigetti. Xayyaara namni godhatanii jiran jiru. Xayyaara guyyaa san xayyaara takka achirraa horree riyaadhaanis veeloodhaanis akkasumatti uffattee haa dhufnu. Hin ta'u? Niisii wajjin. Long time yeroo dheeraa nutti fudhate. Wanni yeroo gabaabaa nutti fudhatu istirahaa qabannee bishaan keessa wal fuudhu. Bishaan keessa jechuun maal jechuun algabbaanii duwwaa? Duwwa mooyaa? Juwa mooyaa. Wala istirahaa. Inni dhumna kabbalee isa kiyya guyyaa san jiru dhiyoo. Akka nuunetti. Ati deengidda akkasitti bishaan sijjeesee kiyee akka nama sanoo waan bishaan daakuu beeku maal jechuun? Rakkoo miti uumanda hin yaalaniin barani kuni waan gabaabaadha. Mee maal godhu guyyaa ruusa keenyaa san dhugaa rabbi nattee? Dhugaa rabbi waan takkaa namni hin godhin wani namni hin godhin Oromoo bishaan keessa wal fuute hin jirtu. Tagaala irratti wal fuute hin jirtu. Siigalee. Walaa Oromoo hundi godhatte. Bishaan keessatti dhugaa rabbi mee xayyib guyyaa aruusaa paantii godhatee wal fuudhan jiru paantiidhaan wal fuudha. Afuudha hin beekan. Paantiidha anis moo. Waan namni ijaaba uffatee beelloo uffatee wal fuudhe ka waan namni hin godhin godhan jenne. Guddina fide. Oromoo guddina fide. Guddina fide. Waan takkaa namni hin godhin jechuun akkasi ka. Mee aruusa paantiidhaan sargii godhata addunyaa kanarratti argite hin argine kalaas. Hojii akkasii miti. Laa akkuma akkuma gartee uummata namaa kaan godhanneeti yaani akka bareechinee godhanna baqqaalaa kun. Akka warra suutiin godhatee. Ani akka uummata Oromoo ka jiruu miti ka du'ellee waan kiyya yaadatu godhuu barbaada. Waan addaa. Ka jiru otoo hin taane ka du'ellee. Sammuu isaa keessa yoo waan jannata illee dubbatu akka as keessa ka jirullee. Ayyee wanti agoonu uffatu kalaas wanti agoonu waan addaa barbaadameef ajajee fakkeenyaaf ajajaan haa talabadhu veeloo bareedu ishee akka aadaa Oromoo irraa tolfamtu. Dhiisi kun waan taphaati. Inta wala veeloo wala ayyee ishee itti amantu kanuma. Itti amantu. Akkuma garaa haadhatee itti buuneen sargee godhatu. Biduun isatti. Maal kana jechuun rabbi gargaaru. Akkasitti jira kee. Maa sodaate. Ati koi ortodoksii taate? Qullaa dhalanneemi qullaa. Koi ortodoksii taate icciitiidha amantii geessaa jirta moo akkam jechuudha rabbi nama dhiisu. Maa. Rabbi nama dhiisu. Waan namni hin godhin waan namni takka addunyaa kanarratti nama ta'e guyyaa aruusatti irratti hin dalaginaa jenne waliigalteen kenna kan. Namni wal fuudhe jenne beelloon namni wal fuudhe hijaaba namni wal suufa namni wal fuudhe kin dhabne barbaadne wani namni hin godhin ka takka akka addunyaatitti akka ilma Oromootitti otoo hin taane qullaa sargii godhachuu namni nu laaluu dhiiseetu maal lafuma gadi laala. Ayyoo wanti agoon amma mal arge.
لا وكنت أقول ليتما ويجي سنتك وأني قريانو فردنا أقول فرد اللي أقول ثاني جيران نوتي فرد قريانو على كل على كور درس Farda kenna farda namni kenna hunda ittiin fuudha farda. لا سعودي غير ترى فرد فور جروب بلا زكي يكون سينا سعودي بدراتهم سؤال ما أنا شيء كمان خجبتوني بعدين كمان خجب قلت إنك تلين تروقا قدامي مخينا كوبيسينه سامبو ده فرد كنا ما نف إيه مخينا كنا دو فردنا يعني Madina biyyee haadhu kana argitee ispaatara maal jedhan kan pakkati isaa kana keessa tutteenni veelloo uffattee haatuufa godhadha achi keessa isaan namni makiinan bashannanaami nu inni akkana onnu fuudhee akkana isa gireeffanna nu. بورمو Kuleeta kadhaka harammaaree kan argite sheewala. بوري جالين بيتanya بوري كنا برا Isa keessa teteena nu. Argite isumatu akkana daansii biraan barbaachise isuma akkana nu. كمية أفان ساخن وتاني أفان ساخن وتاني جا أفان ساخن كنا كان Eelee isaa kan keessa ta'e. Sigale? Sargin keessatti kikilaarraa isa ta'uu qabu. نشرنا مخيرة دوبا بوري نشرنا ما شرنا Makiinaan tuunni ajjabdee deemti. Nuti seenaa hojjetuuf isaan deemna. إيشون اللي خنا تقولنا Waa hunda itti goona akka ajaa'ibaa kanatti itti goona. Dikoora addaa kanatti goona. أيه جاي فترة قدرة يا ده بنات أما تقولي يلا رجال Kanatti ol fuudhan nama gaggabaabaa bira nu dabarse diina koo olan bahee jennaan jala kana inni tataaman gadi ilaalee diina koo olan bahee gaara irratti bahee jennaan diinni keenya jala kana taa'ee nu laala. ولم بيقدم بات Sigalee uummata dullummaa keessa. Sigalee amma سربا خمت بنا كامل سربا خمت بنا haruusa dhufee ilaala. Nuti irrana isatti bananne diina koo olan bahee jennaan harka akkana itti gaggoona gadi ilaalla jechuudha. Inni ol fuudheetti inni kun akkana gadi ilaala nu. Mataa jaraatirraa. Sigalee ايش ابو يوي سيجاره سربا ما تبنا سربا خنا مالي سربا قبصوتين قال له naa qabsootu murreen gaafa Sirba kan- haruusatti deemnu. لا سربا اللي خدته بلا Dhagaye. Waa'ee qabsoo gad mee maalummaa dhabe namni qabu jaarti. Isatti banna guyyaa san mee maalummaa dhabe namni qabu jaarti ka jedhu san itti banna. معلومة ده نملك أبو جرتي نكتة فجيفتي نايفة فجيفتي جنة الدنيا خيسانة بوجتي وهي قارشو أوتية أنا تبرنا بلاش ينتظرون زي نلو ده شيء كده راح تبدأ بس لو رجعت كده جزارة بتاعك ما تجي لا Sita kadang gua wala siri buang ni rat. Ada. Pati rumah nang. Okay. Ijoolleen arsiidhaa takka nu dhaabame lubbu nu qeebaltu nafse widdoochi. Zazi ya kamala. Wana gua mana? Wana gua tengkap dot. Gua se. Ijoolleen Arsenaal takka nu dhaaba nu qeebala. Nu simadhaame. Ati mana isa? Orang mau takut tak kaya ini jalan lebih kamu nila. Oromoo kutaa kudha takka keessaa an dhuguma rabbitti namni jaalala qabee beeku an takka arsii hojillee haasa'een beeku dhugaa rabbi. Garuu gizeen akkana xiinxalee madaalu
Itu Oromoo kutaa kudha takka hojii jirra. Ollummaa haalummaa qabna. Malee dirqama heerumsee itti aartuu miti.